Udah akkam jirtu jaallatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo har'a naannoo buufata konkolaataatti argamna asfaaltii irratti jechuudha. Sababni nuyi asitti argamneef immoo biiroota gaafii adda addaa gaafanne jennee manaa baane jechaadha. Dhiironni mee gaafii nuyi gaafannu deebisaan nu deebisa walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni hedduu jiru dhiironnis shamarranis jirani har'aaf wanti nuti gaafannu garuu dhiirota jechuudha warri nuti gaafii gaafannu akkasinitti dhaga'amu abdiin qaba. Gara viidiyoo keenya itti aanusitti darbina amma dhiirota waameen dhiirota naannoo kana jiran waamaan gaafii adda addaa gaafadha jechuudha. Gaafii kurnan tokko dhiirota gaafachuudhaaf qopheessee jira. Gara viidiyoo wajjin adeemnu. Deebista jechaadha. Wanti dhiironni shamarran irraa jaalatan maalidha? Jaalala jechuun amma fakkeenyaaf shamarree takka irraa wanti dafee qalbii ishii si'atu maalidha? Maal sitti fakkaata? jaalaluma shamarramtu wanta bareedina ishee yookiin bifa ishee bareedina ishee keessaa fakkeenyaaf dhiirri takka funyaan ishee jaallatamoo ilkaan ishee jaallatamoo rifeensa ishee jaallatamoo maal ishee jaallatamoo iddoo hunda ishee hundi jaallata jaallanna hunda ishee jaallata gaaras godhan jedhan tabbaa gadi baan jedhu walumatti hin jaallata. Okay, galata. Nah, dia suka ke. Iya, tinggal kalau tu. Yang ni jangan mungkin apa sih jadi. Pergi kau ke. Nice. Pergi sampai ni. Si gafal dia sudah diri di rumah kah? Pakainya kan ini di rambe itu pakai kalau itu pakai apa? Tapi amma di rumah kamu dari? Anu, Euro dua tu kan mana tu pakai kalau sampai kemana? Oke, gafi ke nade bisu ke tu kalau cuma gafi berada singgah ada namanya itu anta tadi besar. Dia malif jalan kuda jalan. Jalan kuda malif jalan. Samarin dah tak pakai Euro kerana mah. Jalan kuda warga ni dapat ni apa ni jalan. Sebab misal dalle guddaa jaallatanii maas. Ayaan fakkeenya jechuudha. Dalle guddaa irraa jiddu galeessa jaalladha. Jiddu galeessa jaalladha. Maaliif? Sababni isaa waa xiqqaa yoo ta'e malee kwaaliti yoo ta'e malee yoo baay'ee guddate natti hin tolu jechuudha. Akka yaada kootti jechuudha. Galatooma gaaffiin adeemsa keenya guddaa galatooma. Okkee akkam jirta maqaan keenyu jedhama? Maqaan Okkee Deebisaan jedhama. Deebisa okkee deebisa gaafii si gaafadha naaf deebisa. Maal jedha gaafiini? Dhiirti tokko shamarree takka ol fuudhuun sirriidha moo sirrii miti? Dhiirri tokko shamarree tokko ol fuudhuun sirriidha moo sirrii miti? sirrii miti. Sirrii miti? Sababa maaliiti? Sababni isaa ikonomikaalii sirrii miti. Jaalalli haadha manaa isaa sana lamaaniif qabu wal qixan ta'uu kanaaf akka walii galaatti sirrii miti hin jedhu. Galatoomii gaaffiin adeemsuu keessatti. Rakkoo hin qabu. Keenyu jedhama. Maqaan koo Jannanii san jedhama.
bashannanu san filmi Hacaaluu Hundeessaa keessa isa kamtu irra caalaa sitti tola? Filmi moo sirba? Filmi Hacaaluu Hundeessaa hojjete keessa. Hacaaluu Hundeessaa filmiin hojjenne. Gaafiin lammata dhiirti tokko shamarree tokko ol fuudhee sirriidha moo sirrii miti jettee yaadda? Inni amantaatu murteessa. Amantaadha? Akka amantaa musliimatti dhiirri tokko dubartii lamaa fi lama ol fuudhuu ni danda'a. Akka amantii kiristaanatti fakkeenyaaf akka amantii ortodoksitti immoo akka nani beekutti dhiira tokkoof dubartii tokko yookaan addaam tokkoof heewaan tokkotu barbaachisaa jedha. Kanaafuu amantiitu murteessa malee ilaalcha mataa keenya hin murteessu yeroo baay'ee. Akka ilaalcha mataa keenyatti immoo dhiirri tokko dubartii tokkoof yookaan dubartiin tokko dhiira tokkoof gaadha jedhee yaadaan. Akka nama tokkotti immoo gaafa yaadu jechuudha. Kana fakkaata. Guddaa galatoomi. Galatoomi baay'ee gaafiin kanuma si gaafa. Okei, dursee maqaan keenyu jedhama. Keessatti argamu naannoo kamitti argamu? University Australia ya naannoo kiyyatti argamata. University miti kan? University naannoo jiru kun kuba qabna. Injiru University Bishooftuu keessa injiru? Lakki waan taana keenya nagashite siifte. Awaan magaalaa Tiriishii naannoo. Okei, dursee maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan kee Oftayin jedhama. Oftayi. Tole. Oftayi gaafin ani si gaafadhu. Dhiirti durbummaa qaba? Dubrummaan qabu dhiirti. Dhiirti durbummaan qabu? Tole gaafin inni itti aanu immoo wanti dhiironni maaliif daallee shamarranii jaalatu? Waa yoo ilaala waan namatti toluuf kanaaf jaalatu. Kanaaf jaalatu? Sababa biraan galatu. Dursa maqaan keenya. Maqaan kee Guutuun jedhama. Gaafin ani si gaafadhu jechuudha. Dhiirti daallee guddaa jaalata. Sababa maaliitiif dhiirti daallee guddaa jaalata? Dubaroota osoo gaafatee bayyore. Dhiirotatu jaalata kan wanna shamarran gaafatanii jaalata. Yaa dheerreedha. Namni tokko fedhii adda addaa irratti hundaa'a. Kan daallee guddaa jaalatu jira, kan daallee xiqqaa jaalatu jira. Kan daallee guddaa jaalatu yeroo tokko ilaalchi isaa keessaa daallee sana irratti hundaa ta'e daallee guddaa filata. Yeroo sochootu itti bareeda ta'uu danda'a. Ati daallee guddaa hin jaalataa? Namummaa siin jaaladha malee daallee isheetti hin milkaa'u. Eeyyamuu keetiif galatoomii maqaan keenyu jedhama. Kumalaan jedhama. Kumalaa. Tole Kumalaa gaafin ani si gaafachuu barbaadu. Filmii Hacaaluu Hundeessaa hojjete keessa isa kamtu sitti tola? Ilmi namaa turee bulee daggalaan. Filmiidha? Sirba. Sirba? Filmii Hacaaluu hojjete keessa isin jedhe. Ani gaafin koo filmii Hacaaluu Hundeessaa hojjete keessa isa kamtu sitti tola? Isa kam jaalata? Filmicha hin beeku. Filmi beektu? Okei, gaafii lammataa si gaafadha. Gaafiin lammataa dhiirti daallee guddaa jaalata jedhan. Sababa maaliitiif dhiirti daallee guddaa jaalata? Gaafii akkamii kun? Haaraan salphatii. Gaafii akkana kana. Hin dandeessu hin beeku? Okei, dursee gaafii kiyya naa deebisuu keetiif galatoomi. Fedhii qabaachuu keetiif jechuudha. Naa deebisuu keetiif galatoomi. Fedhii qabaachuu keetiif jechuudha. Maqaan keenyudha. Maqaan kee Nimoonaadha. Nimoonaa gaafin ani si gaafadhu. Yuunivarsiitiin Bishooftuu keessatti argamu naannoo kamitti argama? Naannoo hora Arsadiitti argama. Hora Arsadiitti argama? Bishooftuu keessa yuunivarsiitiin hin jiru? Yuunivarsiitii hin jiru miti? Hin jiru. Okei, gaafiin lamaffaa dhiirti tokko jechuudha. Shamarree takka ol fuudhu sirriidha moo sirrii miti jettee yaadda? takka ol fuudhu sirrii miti. Sirrii miti? Maaliif sababa maaliif? Maaliif sababni isaa jaalala jechuun onni tokko malee onni lama qabu namni tokko. Kanaafuu nama tokko jaalachuu isaa dirqama jechuudha. Nama tokko ol fuudhuu hin danda'u jechuudha. Guddaa galatoomi gaafii kiyya naa deebisuu keetiif. Galatooma.